Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jajjabaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessaayyuu dhimma Abdii Geetaachoo maal ta'e maaltu isa mudate guyyaa har'aa gadda cimaa isa qofa osoo hin taane hiriyoota isaa dabalatee namoota Oromoo hunda mudateedha. Dhimmichis dhimma maaliif kan jedhu kan waliin dubbannu ta'a maaltu mudate kan jedhu irratti akkasuma haala biyyattii keessa deemamaa jiru dabalatee keessaayyuu Hangaasaa Ibrahim dhiyeenyatti akka dubbii cimaa qabatee nuuf dhufaa jiru waadaa nuuf galee ture. Waadaa san maaliif adda kute maaltu isa mudate kan jedhu illee dudduubee isaa qorannee jirra. Kanaafi wantoota ta'amaa jirurraa kan isin biraan ga'u Anreedii Adam Tube namoonni YouTube channel keenya faariyaata subscribe gochuun maatii dabalama. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya Abdii Geetaachoo maal ta'e kan jedhu gaafii cimaa isinitti ta'uu danda'a. Akkuma beekamutti guyyaa har'aa jechuudha ganama eebba kitaaba hin seenee jedhu irratti sagantaa cimaa tokko qopheeffatee ture. Keessaayyuu kitaaba tokko barreessuudhaaf dandeettii akkamii akka nama gaafatu dandeettii qofa osoo hin taane yeroo inni fudhatuu fi mallaqa dabalatee sammuu inni fudhatu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Bara koomentii sarara lama barreessuun namatti ulfaatu kana keessatti kitaaba guddaa hangana ga'u barreessuun baay'ee cimina aartii Oromoo keessattis kun gatii guddaa kan nama kafalchiisudha. Egaan maaltu mudate guyyaan irraa akka nuti beeknutti Abdii Geetaachoo kitaaba hin seene jedhu eebbisiisee sagantaa cimaadhaan kitaabota isaa raabsuu yookaan qooduu irratti yaada cimaa qaban ture. Kana qofa osoo hin taane University Jimmaa keessatti yookaan immoo kolleejjii aadaa fi turizimiiti moo waan akkasiisan keessatti waan kana qopheessuudhaaf sagantaan hundi xumuramee galmi qabamee akkasuma qophiin barbaachisaan ta'u hundi taasifamee yoo xiqqaate bu'aa bayii keessa darbisan dabarfatee isa kana qopheessuudhaafis aarsaa guddaa itti kaffalee artistii dabalatee namoota bebbeekamoo affeeree ture jechuudha. Sagantaan ga'uudhaaf sa'aa muraasni gaafa hafu wanti inni yaadin wanti nuti si yaadne isa mudate jechuudha. Innis maal inni namoonni achitti argamuudhaaf gaafa jedhamu kitaabichi kun akka hin eebbifamneef uggurraa irra keenya jirra ka jedhu qaamni seeraa dhoorge jechuudha. Sababni waan kana dhoorgeef maalidha jedhamee gaafa qoratame sababa gahaa hin taane sababa hin barbaachifne. Sababni maal inni beeytanii yaa jiran nama qaanfachiisaa bar biyyi keenya sun eessatti akka deemu. Kuni aartiin Oromoon guddatinii Oromoon gara fuulduratti hin tarkaanfatin isa jedhudha malee dhimma siyaasatii miti. Kuni namni tokko kitaaba barreessuun siyaasaa miti. Aartiin Oromoo kun garamitti akka deemu namni keenya dubbisee akka qaramuu fi cimina keessa isaanii jiru ol baasanii namaaf ibsuudhaaf dirqama siyaasa laaquun hin barbaachisu jechuudha. Amma akka dubbatamaa jiruttii fi akka odeeffannoo tokko fudhadhetti maal jedha namoota hin barbaachifne achirratti waan affeerteef uggurame jara namee sababa ta'a. Namoota hin barbaachifne namoota qaamni mootummaa barbaadu yoo ta'e maaf dhimmi kun ugguramuu hin barbaachise namoota san qabanii hidhuu hin danda'anii namoota achitti affeerame san seera jala to'annoo jala oolchuu hin danda'anii kun dubbii namoota affeeraa osoo hin taane dubbii aartiin Oromoo maaf gara fuulduratti tarkaanfata. Nama kana haamilee cabsina mataa qaqqabachiifna jedhaniiti. Wanta hunda caalaa waan isa ajaa'ibu mucaan kuni abbaa miskiinati miskiina gargaaruudhaan beekama. Miskiina meeqa boolla afaan gubbaadhaa fuudhee hawaasa isaa wajjin akkasumas immoo amala qabeessa dhimmi siyaasa fedhe hordofuu danda'a namni tokko garuu dhugumatti bu'aa bayii isaa dabalatee amalli isaa baay'ee garaa nama nyaata. Kitaaba kana barreessuudhaaf baasiin xiqqaan ittiin bahu baasii qofa osoo hin taane sammuu aarsaa yeroo guddaa itti kaffalee waan kana godhe garuu gaafa wanta kana isa mudatu haamileen dhumatti si caba. Dhugaa siimaa miti kitaaba hangana ga'u barreessee miti sagantaa xiqqoo wayii karoorfattee gaafa si harkaa bade sammuun kee bakka sanitti hin deebi'u haamilee si cabaa jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama biltsiginnaan yookaan immoo qaamni waan kana godhe sheemii qaanyii guddaa isarra osoo hin taane sagantaa isaatirra osoo hin taane argitee affeerraa Oromootirra dhaabatte miti waa'ee isaa dhiisi. Namoonni achitti affeeramanii guyyaa kana har'a yeroo kana isaaf kenne jedhaniitiin namoota sammuu ofii qopheessaa turan san haamilee keessatti cabsitan. Abdii Geetaachoo qofa sitti fakkaachuun mala aartistoota achi dhaqan keessummoota achi dhaqan akkasumas namoota tokko kanneen achitti argaman jechuudha haamilee isaanii gadi buustanii kun waan saalfii guddaadha.
dhugumatti ani qaanfadhee abdii keenya ati abshiree uummanni Oromoo si cinaa jira kitaabni keessa uummata Oromoo bira hin ga'a har'a si harkaa hambisan malee kaayyoo keessa harkaan hambifne kanaaf jajjabaadhu jennaani kanatu gadda guddaa itti ta'ee aamilee isaa cabee guyyaa har'a akkuma argitan miidiyaa hawaasaa isaa irratti baay'ee akka gadde dubbate jajjabina rabbi siif haa kennu jennaani. Dhimmi biraa dhimmi cimaan maali? Doktor Angaasan dhiyeenyatti keessaayyuu waa'ee Haacaaluu dabalatee ajjeechaalee adda addaa kan raawwatame qabadhee isiniif dhufa jedhee waadaa nuuf galee hanga har'aatti maaliif dhufuu dide? Maaltu samuudate? Maaltu deemamaa jira achi keessa kan jedhu gaafii cimaadha. Deebiin isaatis akkasumatti argamee jira. Akkuma isin argaa turtan caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa taa'aa ture. Sanirratti miti hangaasaa taayyee sagalee isaa akka uggure taayyeen ifatti dubbatee jira. Garuu dubbiin akkami beeytanii? Taayyees ta'ee hangaasan haa dhugaa saba kanaa dubbatanii iyyuu malee ammatti wanti isaan akka leellisnu nu taasisu tokko hin jiru. Sababni isaa ammaaf dantaa isaaniitiif jecha dhugaa saba kanaa akka baasaa jirantu nutti mul'ata. Dantama isaanii kana keessas Oromoon fayyadamaa ta'uu hin barra. Garuu mootu ciminni isaanii kun yoo kan akkanaan itti fufu taate Oromoon wanni hin jaalanneef tokko hin jiru. Garuu amma dantaa ofiitiif qofa jedhanii har'aa bor waa'ee isaanii dubbatanii bor deebi'anii yoo kan sirna kana nurratti leellisan taate kun immootu argitee xawalwaallummaa kenna argisiisa girrisummaa kenna isaan illee argisiisa. Kanaaf taayyeen wantoota mudatame kana irratti warniingin yookaan of eeggannoon qaama olaanoo irratti kenname. Hangaasaa akkuma beekamu amma dura qaama olaanoo irraa mirgi kennamee fi akka barbaadde dubbadhu waqa kenna akkatti baasii jedhanii maanoo xuyisiisanii ka'anii amma immoo erga maanoo xuyisiisanii ka'anii duuba deebisanii gaabbisa godhan. Dhaaba kenna keessa teettee basaasummaa fi akkana gootanii akka amma dura lammaa godhanii ari'ansan argitee warniingii isa dhumaa waan itti kennameef duubatti harkifattee hafe. Kana amana. Amma dura gaafa xayyibaa fi lammaa geggeessan maal jedhee geggeesse bilxiqinnaan waa'ee keessoo dhaaba keenyaa dabarsee alaaf waan kenneef namni akkasa waan nu barbaachifneef hojiirraa uggurree jedhan. Yoo akkas taate qula hangaasa fi taayyeen waa'ee keessoo keessanii gabbaasanii nutti himaa jiranii gabbaasanii namoota horgufaa jiranii maaliif ugguruu dhiiftan kan jedhu waa'ee lammaa fi xayyibaa sanii wal bira qabdee madaaluu hin dandeessa. Dubbiin akkasi ofumaa ergan ofumaa dhaaban deebisanii. Dubbiin isaa irratti wallolan Oromiyaa irratti wanni biraa maaliif wallolanii waa'ee bilisummaatiif miti. Dhimma saamicha irratti wallolan. Saamicha kana animaa farka keessaa dhabee animaa farka keessaa hin qabne irratti wallolan malee namni dantaa Oromootiif walitti bu'e takka hin jiru na amani. Keessaayyuu dhimma jimaa fi sukkaara dabalatee argitee daldala biyya keessatti qaraxa maleedhaan garmalee dabarsanii akka malee gurguratan kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan obbo Gareen Shimallis Abdiisaa harka keessaa galfachiise garee taayyee danda'a jechuudha. Gareen taayyee danda'a sababa kanaatiif iccitii kaleessa wajji laaqaa turan san wantoota kaleessa duuba isaaniitti wajji balleessaa turan san mootummaan Oromiyaa akkana isin godhe jedhee dirqamni isa baay'isiisee jechuudha. Kana mootu jaalala sabaatiif osoo hin taane daldalli sun waan harkaa hafeef dirqama kana baase. Ammallee isuma san mootummaan federaalaa warniingii waan itti kenneef waa'ee keessoo keenyaa gabbaastanii diinatti nu nimina yookaan immoo mormitutti nu nimina waan jedhaniif wal ugguranii hafanii jechuudha. Kanaaf hangaasan afaan isaa qabatee taa'aa jira hangarraatti. Wal fixiinsi dhaaba keessatti garmalee jira. Miti sadarkaa naannootitti miti sadarkaa federaalaatitti walitti bu'iinsi cimaan jira. Abiyyi argitaniirtan dhiyeenyatti miidiyaa hawaasaarraa bade. Sababni inni badeef waan biraa ta'eeti akkasiin haasuuf tasan dhukkubsatee waan adda addaa ta'eeti miti. Keessurratti waliigaltee fi dhaabni kun garmalee waan wal nyaataa jiruuf isaan ijaaruudhaaf halkanii guyyaa irriba dhabee itti cabee itti gaddeetiin hojjechaa jira. Milkaa'aa hin jiru hin beeysa fuula isaatu himayyaa jira kenna. Dhukkubsataa fakkaatalleedha garuu dhukkubsatee hin fakkaatu. Dhimmi keessatti wal nyaatan kun dhimma isa diiguu waan fiduuf argite sababa kanaatiif garmaletti hojjechaa jira jechuudha. Biltsiginnaan raamiti durillee akka wal nyaachaa jirtu nuti quba qabna. Garuu dantaa sabaatiif osoo hin taane kan wal nyaatan saamicha achi keessatti dirshaan kiyya hangana qofaa miti parsantiin kiyya hanganaa miti kan jedhu irratti wal fixanii walaafittu haala kullee haalan jechuudha. Kanumaan isiniin jedha dhuma irratti wanni isinii dhaamu yoo jiraate Osfaanaa Ameerikaa irratti seenaa guguddaa dalagamaa jira. Ispoortii dabalatee walaloo akkasuma aartii fi kanneen kana fakkaatan irratti waan baay'ee babbareedaa argaa jirra. Warri Ameerikaa jirtan hundi keessanuu hedduu nu boonsitanii Oromummaa keenyas nutti argisiistanii akkasumas immoo wantoota sirraa'uu qabu tokko tokko illee hin jira. Ammaaf hanqina jiru walitti himuu irra cimina walitti himutu caalaa hanqina booda irratti deebina waan kana
yoo xumuratan booda hanqinni gurguddaanis ni jira. Kanuma isiniif dhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya kan si waliin ture Ready Adam TV namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa ulfaadhaa kabajamaa isin jaalannaa nagaatti.